waan biroo dhimma biroo irraa qabu. Ani ilma dhiiraati dubartiin na gubbaan ana jaalisi dhiiftee hoggaa alatti gadi baatee dhiira birootiin barbaada jechuun yookiin nama jala deemtee yookiin afaan namaa yoo fuutellee waan biroo jette wanni sun na aarsite na dhukkubsitii beeku. Saniifuu jaaladhee mana keessatti kitaabtu jiru. Yoo isin afaan na jabaatte ammallee yoo isin ammoo waan ati jettuun hunda hayyee naasir keenya ni taati. Ati lafa fagoo sanii naachi dhuftee naachi dhimmamtee dhuftee jettee kan amma isiin waan ati jettuun hunda tolee si laattee yookiin si hayyamte bareeda. Ana ammoo yoo isin waan sana hayyamte badii waan amma dura hunda ni dhiisaafu. Asii boodallee qixaatu dhiisi akkatti harkaa irra hin qabu. Maal godhu jirtaa hunjoo jaartitii yaa bara haadha mubaaraki. Saniifuu waan takka illee hin jiru yoo isin ammoo waan sana hayyamuu baatte naasir falli akka malee fakkeenyaaf isin awwaan itti tutan awwaan itti nagoo isin takka illee sirraa hin qabala malee isin hayyamuun aan jetti. Fakkeenyaaf isin haadha manaa dan abbaa manaa isin yoo fakkeenyaaf an jaartii sii ta'ee isin jaarsa kiyyi taate fakkeenyaaf qaalii jaarsaati yoon dubartii ta'e. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabaja daawwata keenya deemnee dhufnee jirra har'aan tana keessummaan na biratti argamaa keessummaa kiyya kana wallahi lafa fagoorraa deemee na dhufe yaada isaanillee irraan barre yaada kiyya kaameraa naa kaa'inaan jee kaameraa duratti waliin haasofna akkasuma ammoo yaada isaa waan bakki inni irraa dhufee fi yaada isaa daawwattoota kabajamtoota keenya walumaa irraa baraan isin jaa nama tokko nama fakkeenyaaf yaada keenyaa illaan yaada isaa sannaa himuu idee sitti dhufe tokko manatti irratti dhufe inni dhiyeenya kana eega dhufe ati torbee takka guutuu jira torbee takka hin ga'u guyyaa afur akkana dhufee asuma jira jechuudha saneefumee keessummaa kana salaamata gaafa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan sababni an ka'ee dhufee bakka kana dhimma Abdallaatiif fi dhimma Liinaatiif. Kan waan ta'eef waldhabbii jiraa kanaaf laala jedheetiin bakka maarii birraa ka'eetiin bakka kana dhufee jira waan ta'eef maarii Abdallaa gaafachuu barbaade. Akkasuma akkuma isin beektan akkuma isin amma afaan saraa dhageessanii ani bakkina irraa ka'ee dhufe maariif namni hin beekne hin jiru jedhee yaada namni biyya Arabaa tana keessa jiru magaalaa lafa jechuun amna makiinaan ispaaltiirra guyyaa takka siin deemtu jechuudha yoo ganama sa'aat akka kortee galgala sa'aat akkatti irraa buuta jechuudha achirraa ka'eeti imalee jechuudha na bira dhufe bakka kanatti na biratti argama saniifuu amma inni eega dhufe akkuma nama dura isin hin jee torbee ga'u jira torbee wanni ga'u jiru ammoo yaada isaa walumaa irraa barra akkamitti fakkeenyaaf nan dubbifne gandii bakki inni dhufellee ganda ollaa kiyyaa dhufeetuma achumatti bu'ee amma khalas Abdullah Jaames barbaada jeeti manatti bakka nan jiru dawalee na yaame manatti na yaame walumaan afaan keessan kan irraa barata jechuudha. Dhimma kanaaf ka'ee ani bakka sanii dhufee odoo dhimmi biraatiin hin ta'in dhimma Abdullah kanaaf bakka biraatiin bu'ee mana biraatti dhimma isaa kana qoradhee bakka ga'uudha. Kan jiru dhiira biroo jala gadi baatee jaartiin ta'e fakkeenyaaf yoo si dhiiftee dhiira biroo jala deemte akkami sitti tolaamu maqaa keetiifu. Maqaa kiyyaa kanatti hin tolu garuu akkuma viidiyoo argisanitti odoo isii beelaan qixaa'uun taane uleen tumattee gorfattee tumee uleedhaan afaan najjabaatti naannolti manuma kana keessatti namni oromtoonni hedduu badee kana jira akka argaa jirti oromoon hedduu jira ollaa keessan kanallee nama hedduu jira nama kana dubbifattee fala itti godhatte malee mucayyoo sana beelaa fi wannaan qixaa'uu hin qabdu yoo isin hin dhageenye naasira waanuma sanuu yoo isin hin dhageenye waree akkamiin yoo isin hin dhageenye jechuun bilbiltee tiyya suni tiyya haa taatu jettitee haaftu jetti odoo san hin taane jechuun beelaan qixaa odoo hin taane yookaan ammoo jechuun ollaa keenya mana yaadaa dubbifattee nama hedduu jira oromtoon nama hayyuu hedduu jira kana dubbifattee diinfala tokkotti dha'uu qabdu malee mucayyoo sana beelaan miidhuun baay'ee tokko das nama hin jedhu. Tayyib amma naasir argadde barsiisutti dhufe barsiisu manattiin si dubbisaatti na dhuftee waan sana agarte atillee si garsiise saniif ajjidduutti sanii asitti waan isheen taa'irtullee ni garte. Fakkeenyaaf natti akka waan nama waan godhutti natti haroorratti jechuudha yoo nan si dhiise fakkeenyaaf gaaf tokko harka kee keessaa hoggaan beesin dhiisu ammallee si yoon fakkeenyaaf ati nagan lakkifte gabbeetiin badaa yaada jiru qabdi. Odoo kana hin taane isin yaada gabbeetiin badee yookiin nama si bichisiisee yookiin nama si tumsisaa yaada jiru qabdi waa hedduu qabdi sammuu si keessaa hin himanne malee. Sirri dha. Waliin baafanne malee amma fakkeenyaaf ni haasofti isin viidiyoo irratti illee hogganan itti dubbadullee waan akkanaa godhe hogganan jedhanillee jechuun fakkeenyaaf dirqama laafaa kaatee waa gooti malee ni diddi. San gubbaan fakkeenyaaf galatoon ammoo na dhuftee Abdallah maaliif waan akkana itti ilmoo irraa qabdanii jechuun kee bareeda yaada bareeda saniifuu amma waan lafa fagoo tana deemtee fakkeenyaaf lafa namni makiinaadhaan jechuun sa'a ganama guyyaa guutuu jechuun fakkeenyaaf yoo ganama makiinaa maaliif irraa horte magaalaa tana galgala dhuftee jechuun saniifuu deemtee asitti na dhufuu qaide garuu siin galatuma godhaa obboleessii kan wajjin dhalatan qollee miti. Na dhuftee fakkeenyaaf waan kana qaamaan na dhiyaattee osoo bilbila hin ta'in na gaafattee maaliif Abdallah akkana godhee jette
akka yaada Abdallaatti ani badii takka illee akkasii miidhamtu illee hin fedhu. Hin fedhu bari. Yoo isin miidhamte booda na gaafatan. Saneefoo yoo isin waa'ee nan jeesan hin godhu tamaam Abdallaa hayyee taate kan naan jettu taate isiillee gaafatte waan hin jibburraa tokkoffaadha waan hin jibburraa yoo fagaate ani waanumaan isin jawuu hin qabu. Akkuma namni tokko bultii fedha akkuma ati bultii fedhutti ani illee bultii dhiyeeffadhaa beera. Yoo isin jallatti yoo isin naddabdee na arrabsite afaan nabbaddan illee namni isin cin jallaatan. Saneefuu isitti illee dhayitee liina wanni akkana sirraa eegamtu jetteen yoo isin si hayyamtee badii waa'ee nan jibbu hundarraa fagaatte anarraa buruus waan taama duraa wanni badiin badde wanni isin balleeyite dhiifama nin godhaa. Nin godhaaf amma durallee an barsiin jeetumaa jira. Kalas waan kana taate si yaada qabu sirraa baheetiin jira taaniiti isiillee laalleetiin yaada irraa baaneeti ani lafa san irraa waan ka'ee dhufee fi rakkoo keessan kana furuuf waan taate galatoomii saniif illee ati dhufuu fedhe lafa fagoo sana deemtee dhufuu fedhe galatoomii sin galatoomfadha. Kuma ati jette obbolummaan ta'e waliin dhalatan qofaa miti obbolummaan tarboomaa kana caalaati waan kana taateef inshaallah isiillee waameetiin diinaallee yaada irraa baanee rakkoo keessan jidduu jirru kan namni hedduu jira rakkoo keessan kana furuu barbaannee jira. Waan biroo dhimma biroo irraa qabu. Ani ilma dhiiraati dubartiin na gubbaan ana jaalisi dhiiftee hoggaa alatti gadi baate dhiira birootiin barbaada jechuun yookiin nama jala deemtee yookiin afaan namaa yoo fuutellee waan biroo jette wanni sun na aarsite na dhukkubsitii beeku. Saniifuu jaaladhee mana keessatti kitaabtu jiru. Yoo isin afaan na jabaatte ammallee yoo isin ammoo waan ati jettuun hundi hayyee na asirka jini taati. Ati dhaan fagoo sanii naachi dhuftee naachi dhimmamtee dhuftee jettee kan amma isiin waan ati jettu hundi tolee si laattee yookiin si hayyamte bareeda. Anammoo yoo isin waan sana hayyamte badii waan amma dura hunda niin dhiisaafu asii boodallee qixaaxuu dhiisi akka itti harkaa irra hin qabu maal godhu jettaa hunjoo jaartitii yaa bara haadha mubaaraki. Saniifuu waan takka illee hin jiru yoo isin ammoo waan sana hayyamuu baatte naasir falli akka malee fakkeenyaaf isin awwaan ati tuutan awwaan ati nagoo isin takka illee sirraa hin qabala malee isin hayyamuun aan jetti. Fakkeenyaaf isin haadha manaa ta'e abbaa manaa isin yoo fakkeenyaaf an jaartii sii ta'ee isin jaarsa kiyyi taate fakkeenyaaf qaalii jaarsaati yoon dubartii ta'e. Saniifuu qaalii jaarsaa godhuu waan nama jiraati. Sanirratti yaada isii jechuun irraa fuutee itti mari'attee liinaa waan kana naaf hayyamti moo naan hayyamtu yoo jettee badii amma duraa sana hundoo waan sana sii godhamu hin goone jettee yoo itti gaafattee yoo badii sana hunda isin badii sana naaf godhee kan jettu taate anniin dhiisaaf waa hundaa'u. Isin amma tokkoffaa irratti yoo mana kanarraa gabbee khalaas intala sagaleeti isheen sirratti ergitisan tokkoffaa irratti hin dhiisu jetti dubartii sana hin dhiisu jetti. Lamaffaadhaan suma mataa keetu sin dhiisu naan jetti gaafa dhiidhaa sanarraa nagaan lakkifte hiyyoon ala gabbee sin dhiisu naan jetti naawun agartuu niin badaa jecha jiru keessaa qabdi. Kalas jecha jedhu isiillee jecha isiin jettu irraa fuuneetiin ati ulfaadhuutii bakka ga'iiti jechuu yaada Abdallaan jedhu guutuyyuu ati jette guutuyyuu ati nu amantee jirta anillee lafa san biyya sin irraa ga'eetiin dhufee bakka kana ga'ee ati yaada an jedhe mataana jalaa olii gadi hin qabneeti yaada kee. Waan isin jedhne jalaa dhaga'uu feetii fi galatoomi mee isiillee waamneetii yaada isiin jettu irraa fuuneetii dubbii teessan tana rakkoo isin jidduu jiru kana walitti finnaa jechuu barbaade. Sun bareeda. Ana wala dura wanta kan sin jedhe leenaan si hayyamti jecha jaamu san. Jechi jedhamu san isiillee akkuma si bira ta'e inni yaada irraa fuune kana isiillee yaada irraa fuuneetii rakkoo isin jidduu jirtu kana fixuu barbaade. Fakkeenyaaf atiin kun naa jecha laffaatee lafa fagoo tana dhuftee rakkoo tiyya na furuudhaaf yookiin Abdallaan maaliif mucaa tana mana keessatti qixaaxaa jecha jaamu jaartii isaa maa qixaaxee jecha jaamurraa dhufteemi. Rakkoo keessan kan argeeti. Rakkoo keenya agartee dhuftee saniifuu baraan galatoomii mataa kiyya gubbaa na jirtaa siin jee san sinti dulma dhiiraa tokko harkan darban yoo xiqqaatellee namni fakkeenyaaf bilbilaan yoo ta'e malee namni qaama natti dhiyaatee maaliif mucaa tana maaliif haadha mana keetii maaliif qixaaxaa namni naan jee maaliif akkana goota rakkoon ta'e maali Abdallaa rakkoon isii maali jee namni bilbila sana yoo namni na gaafate hin jiru. Ati ammoo na dhiyaattee fakkeenyaaf waan kana lafa fagoo sanarraa jechuun acha laffaatee noolii jechuun fakkeenyaaf yoo xiqqeessine maallaqa suudii riyaala 200 dhufte jechuun bira. Sanirratti liinaa waan kana beeytee rakkina kiyyaa dhufee jettee isiin jalloodha na hayyamti waan juuta kan ammas dura dhaabbateetu mana siin jaa. Liinaan waan kana na hayyamti waan kana liinaan fakkeenyaaf tole hayyee naasir eegate jettee foo eegate na acha laffaatee dhufte. Waan kana hayyee taateeti niin dhiisa badii hundaa'u ganaallee hin belleessu jettee naasirroo itti jecha jaamuun qaban. Sanammoo isii bira dheedeeti isii yaammattee jechuun wajjin mari'attee waan sana akka sanaan anammoo
sababii keetiifuu badii hundallee hin dhiisa waa hundaa'u waan isin barbaadullee hin godhaaf akkasiin jagama kiyyaa. Kalas jechuun akkuma ati sitti dhufee jecha si gaafadhe kan odoo isii duuba haasa'u hin taane namni kun yookaan walirra mataa jabaataa isillee teennee yaadaan silaa wal biruma ta'anii silaa isillee as kaa'eetiin haasa'u wallaalle jechuun maali beekta wal bira teettanii namni yaadu tokko ni matoo jechaa fi ati ulfaadhu galatoomi. Afaan keessa wal baduu ni. Afaan keessa wal baduu illee waan jirtu ati ulfaadhu galatoomi isillee waamneetiin akkuma si gaafadhe kanatti yaada irraa baheetiin rakkoon teessan guddoolleen isin jidduun jirtu. Waan kana taate inshallah isillee waamneetiin waan jirtu isin lamaan jidduu jiru laallee. Dhalaa jechuun haadha namaati, obboleetti namaati, jaartii namaati. Dhugaa qayyee akkasuma suni. Dhalaa yookaan beekaa. Yaani yoo dhalaa yoo jallattee fakkeenyaaf si dhiiftee ati abbaan manaa osoo jirtuu gadi baatee dhiira biroo yoo deemte naasii wanni sun hedduu ajjeefte mataa kee yoo taate. Amma akka mataa kiyyaatti akka yaada Abdallaatti wanni suni hedduu ajjeefte fakkeenyaaf naafuu hin toltu namni kiyyaan illee naa rabsa, hambaa illee naa rabsa, haalaa illee naa rabsa fakkeenyaaf. Wayii naa ajjaa jecha jaa'urraa'ee mana deemnaa illee afaanuma jabatti guyyaa duraa tumee hin kijibu. Tumeemi. Eegana manuma kana keessatti naasir khalas afaan adda addaa najjabaachuu jecha arraba waan akkasa keessan irraa jibbee jechuudha. Naaf ogoruu gartee waan san godhe yoo hin jeenes bakkuma tanaan lafaan kaatu torbee takka teessi waan kana deemu godhe jechuudha. Anillee sanirraa saati anaas si fuudhe naas si na fuudhe anaas si bulchaa jecha jawurraa fakkeenyaaf waan kana hunda irraan ga'e malee irraanuu hin ga'u jechuudha. Sanirraa immoo yaadee isii siitu beeka. Kalas akkuma si yaada gaafadhe kana isiillee yaada gaafanne yaada isiin qabdu irraa fuunee ati qabdu sirraa hin fuudhee yaada keessa yoo garagara ta'e illee. Ani beersu duraan dhaabbadhu jee. Isiilleen ilmoo dhalaa waan taate. Amma namni gariin irra bilbilee mallaan jaa namnummaan fakkeenyaaf nama kiyya nama natti dhiyaatu haa ta'u. Micaata namaaliif akkanatti qixaaxaa miti gallakkisii naan jennu. Sirriidha. Amma akkaan itti waan akkatti gadi lakkisuun taatu akkaan itti gadi lakkifne jira. Maaliif jettee yoo na gaafatte isin tokko farratti haadha mana kiyyaati lama farratti immoo haadha mubaarak lacceelloodha gallakkisuu hin taatu jechuudha. Ani isin amma fakkeenyaaf haadhi namaa takka eegeen immoo irraa dhaltanii jaartiin lacceelloo santi namni fuudhanii beeka saniifuu kan fuudhanii utuu hin beekne malee isi haadha mubaarak dhiisi fireentiin ta'etu lacceelloo santi fakkeenyaaf saniifuu yoo isin diriirte yoo fakkeenyaaf isin jechuun karaa badii kanarraa deebi jechuufin dalagaa silaa isin dalagdullee dhiisee hin dalagini mana taa'ee naas nyaachisaa jeeri san hunda hin beektu isin jechuudha. Waan san hunda hin beektu gadiin ba'a ni hin deema deemanillee waan asi godhu ni gartanaan jedhu. Hayyee waan ati dhagootan siin laalaan jeeni akkasii jechuudha. Sanuma kanas wanni biroo jirtu. San irratti yaada si as yaamteet. Kalas jechuun Abdallaa kenna baay'ee si galatoomfadha. Waan kana taatee fe'ati. Almost duran dhaabatanii na duran dhaabanne anillee si jecha biyya san irraa ka'ee dhufe liinaa yaamneetiin waan jirtu gaafannee isiillee rakkoo isin jidduu jiru kana fixuu barbaanne waan kana taate. Akkasitti kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma isin argitan kana obboleessa keenya kun lafa fagoo jechuu Yaman kana keessa bakka fagoo makiinaan guyyaa takka guutuu isin deemtu ka'ee jechuu Riyaala Suudii 200 mushaara kafalatee asitti na biratti bu'ee jechuudha. Na biratti bu'ee kan mana kiyya dhufini mana ollaa keenya akkuma dura isin jee dhufee yaada kiyya fakkeenyaaf wanna kun qidamta akka dhugaadha Abdallaan maaliif qixaatu jira jee rakkina siillee baree jechuudha dhufee na dubbisee jechuudha. Saniifuu innillee naa galatoomaan ammoo yoo gama kiyyaa yoo liinaan tole hayyee naasir wanni jettee hitaati jetteen isa jechuudha hayyamteef awwaa hunda niin dhiisaafi jechuudha fakkeenyaaf waan silaa isin barbaaddullee niin godhaafi mana haa teessu kalaas akkasii isin jaa saniifuu daawwattoota keetii waan jettu siif beeka. Hayyee kabajamtoota hordoftoota kennaa Abdallaa waan jirtu yaada isaa irraati bareetiin jira. Kana waan taateef inshaallahti daqiiqaa waan dheeratee jiruuf bor walitti deebinaati liinaallee viidiyoon kana bor walitti deebinaati inshaallahti Abdallaa waan an jedheen irraa fudhatee jira haa ulfaatu inshaallahti taaniitii walitti deebinaa. Akkasiin isin jaa gama kiyyaanis akkasitti liina itti dheedeeti bakka isin jirtutti isin mana kaan jirti ammayii mana kaan dheedeeti mareechiifte jechuun akkasitti waan isin jettu irraa barte jechuun siif beekatan. Akkasiin isin jaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa hanga viidiyoo biroo itti aantu qabannee isin dhiyaannutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khayri jiraadhaa.